Ashama harka fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan dhiigni Oromummaa fi lafeen Oromummaa isin keessa jirtu akkam jirtan isiniin jedha. Nagaa kiyyatti aansuudhaan nagaa isinitti baay'isu waa xiqqoo wayii dubbachuu barbaada. Maalinni samuuna waa'ee filannoo kanaatiin wal qabsiisee namoonni baay'een waan adda addaa dubbachaa waan adda addaa poost gochaa Facebook irratti ni agarra jechuudha. Kanneen akka abdii kutachuu uummata keenyarraa mul'ata jechuudha. Ani wanti jechuu barbaadu filannoon bara kanaa tokko hawaasni Oromoo yookiin uummanni Oromoo dhaabni madirak yookiin dorgomaan paartii siyaasaa kanaa madirak hawaasa keessa seenuudhaan uummanni Oromoo akka kaka'u taasisee jira. Kuni waan guddaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo haraa miti akkanatti jechuun wayyaaneen duraanis yookiin oppidiyoon wannoodhaan hannaan aangorra waggaa 25 guutuu turan malee uummanni Oromoo jaalatee miti jechuudha. Ammoo uummanni bakka hiriira nagaa ba'ee itti himee nurraa ka'aa jedhutti dirqamaan seenanii warri immoo teessanii asuma deebi'ee abaawoon eessa jira waggaa amma kanaa guutuu bosona keessa taa'ee maaliif ilmaan Oromoo maqaa abaawootiin dhumanii inni eessamaaf seenee hin lollee warri jettanii jechuudha. Abaawoo jechuun numa uummata Oromooti. Abaawoon qaama isaatirraa sibiilaa miti kan uffatee jiru uumamumaa akka keenyaa nama innillee jaalala biyya isaatii qabuuf yookiin immoo jaalala uummata isaatii qabuuf jedhee jireenya hawaasummaa dhiisee kara bosonaatti biyya isaa bilisa baasuuf jedhee qabsoodhaaf kara bosonaatti deemee malee abaawoon sibiila uffatee miti kan jiru yookaan bineensaa miti. Abaawoon nama akka keenyatti anilleen abaawoodha sinilleen abaawoodha jechuudha. Amma uummata Oromoo taatanitti waliif qabsuufna kaayyoo takka qabna kaayyoon teenya biyyattii teenya bilisa baasuu fi uummata keenya walaboomsuudha jechuudha. Kanaaf warri eessa abaawoon jettanii jechuudha. Eenyummaa abaawoo osoo hin beekin abaawoo maalummaa isaa osoo hin beekin maqaa qofa sila ta'eef maqaadhaan sila beektaniif qofta haasoftanii yookiin immoo akkanumaan waan hin taane naasa'ina. Namni eessa abaawoon jettan deemaa lola isinillee jechuudha. Itti makamaa abaawootti san booda eenyummaa abaawoo fi maalummaa abaawoo kaayyoo abaawoo maal akka ta'e erga hubattaniin booda abaawoo qeequuf ni qaqqabdu jechuudha. Inni kun kana lammaffaa immoo namni kamiyyuu kan beeku qabu qabsoon bilisummaan tolaa hin jirtu. Bilisummaan tolaa hin jirtu. Bilisummaan dhiigan biyyi teenya yeroo darbirree dubbadheen ture waa'ee alaabaa kanarratti ilaalchisee halluu alaabaa kanaatiin wal qabsiisee biyyi teenya dhiigan nurraa fudhatamte. Ammoo yoo deebitullee dhiigan deebiti jennee dubbannee jirra. Seenaan illee ni dubbata. Hayyoon illee ni dubbatu jechuudha. Kanaaf hiika alaabaa kanaatti tiree gadda dubbadhee ture viidiyoo isa darbee sanarratti jechuudha. Bilisummaan tolaa hin jirtu. Namni kamiyyuu of wareegeti kan lubbuusaa kenneet kan uummata isaa bilisa baasuu danda'u biyya isaa tiree bilisummaa baasuu danda'u jechuudha malee akkasumatti as teenyee ani viidiyoodhaan silan ba'ee odeesseef yookiin namni biraa sala barreeffamaan poost Facebook irratti godhee wayyaanee balaaleffatee yookiin viidiyoo balaaleffateef wayyaaneen aangoo ishee gadi hin dhiistu. Humna qabduun aangorra amma umrii ishee jiraattu hunda aangorra jiraachuu barbaaddi malee aangoo kana namni kamiyyuu walitti gadhiisee hin kennu jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha. Namni tokko warqii of harkaa qabu tokko jechuudha. Naa kennii jedhee yoo siin tolaan naa kennii siin jedhu waan kana deebitee yookiin argachuu waan hin dandeenyeef akkasiin kennuu hin dandeessu. Callistee jechuudha. Kanaaf bilisummaan tolaa hin jirtu. Lolleet of wareegneet biyya keenya wareegamnee bilisummaa argamsiisuu fi uummata keenya walaboomsuudha jechuudha inni jiru. Malee akkasumaan teenyee abaawoon eessa jira maanii wanti jedhamu kun hin jiru jechuudha hin danda'amu. Namni loluu barbaadan dirree waraanatti deemtanii loltanii biyya keessan bilisa baasuu malee asuma teessanii abaawoon waggaa amma kanaa bosona keessa ture uummanni Oromoo maqaa abaawootiin dhumaa jira warri jettan dhiisaa waan akkasii warreen bosona keessa ta'an immoo akka keenyatti tolee akka nuti kunoo teenyee viidiyoodhaan odeessinee kaan dubbannee kaan jennee gaarii nyaannee gaarii uffannee
akka barbaanne taanuu kanaa miti isaan jaalala uummata isaaniitiif qabaniif jaalala biyya isaaniitiif qabaniif jecha bosona keessa seenanii jireenya hawaasummaa dhiisanii bishaan yoo dhaban corroqa dhuganii midhaan yoo dhaban baala nyaataniiti kan isaan uummata isaaniitiif qabsaa'aa jiran. Ammoo nuti sababni irra deebine eessaa maaf illolle jennuuf tokko hin jiru. Tokkoffaa abaawoon tarii meeshaa waraanaa humna meeshaa waraanaa qabaachuu dhiisuu danda'a laata waan akkasii kana yaaduu qabdan. Otoo mee koottaa abaawoodhaaf meeshaa waraanaa binnaa jedhanii namni tokko sunitti dubbate namni farankaa xiqqaa walitti buustan hin jirtan. Garuu immoo gaafa haasa'aa gaafa wal arrabsuu gaafa wal qeequu gaafa wal irratti duuluu kan akka keenya dubbatu hin jiru. Hojiidhaan hin jiru. Afaaniin garuu namni nu ga'u hin jiru. Afaan qofa osoo hin taane hojiin illee agarsiisuu qaba. Waan dandeenyu waliif dabarsuu qaba. Kanaafuu namni kamiyyuu isinitti dhaga'amee ani kana booda jettanii yaada keessan jijjiirratanii yoo jiraatani okay duraanummaayyuu jechuudha. Yaadni keessan qabamumatti waan deebi'uuf daftanii seentanii daftanii keessaa baatan. Kun immoo nu adeemsisuu hin danda'u qabsoota hin galee nu jala kuffisa jechuudha. Namni kamiyyuu waa tokko yoo dubbatuuf waa tokko yoo hojjetu warri dhaaba abaa'oo jala jiru yookiin warri biyya isaatiif dhaabbate warri uummata isaatiif dhaabbate lubbuu isaa wareegee lubbuu isaa wabii godheeti jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko yoo hidhame balleessaa isaa san yoo beekameef yookiin balleessaa isaa sun yoo dhiifama godhatameef wabii fidadhuu jedhama. Wabii san namichi wabii ta'uuf sun balleessaa inni kana booda balleessurra itti gaafatamummaa fudhateeti. Lubbuu ofii jechuun wabii qabsiisanii jechuudha. Kanaaf lubbuu boru baatee badduuf waan hin taane akkasuma qofaan illee nama qabdee nama ajjeestuuf jecha of sassatuu dhiisnee oo dandeenye deemnee haa lollu yoo dadhabne immoo dhiisaa callisaa abaawoon akkas jettanii maqaa abaawoo hin kaasinaa jechuudha. Kana kanumaan fixaa. Inni biraa immoo gama uffataatti deebi'a. Namoonni karaa keessatti dhuftanii na qunnamtanii uffatallee bitachuudhaaf wal qindeessitanii dhuftanii nu qunnamtanii nu haasofsiistanii galatooma ammallee hin bitanna jettanii warri waadaa seentanii uffanni immoo isinii dhufuuf karaarra jirullee eeggadhaa isinii dhufa. Inni biraa immoo ijoolleen Saawudii jirtan OMN qophii ni qaba Saawudii irratti. Qophii san irratti uffanni kun kallattiidhaan akka isin bira ga'uu fi achirraa OMN warra OMN dhufurraa isaanirraa akka bitattan isiniin jenna jechuudha. Karaa mana poostaa maal kana isinii gabaabsuuf yoo dandeettii qabaattan qophii san deemtanii daawwattanii achumaanillee uffata kana bitattanii akka deebitan isiniin jenna. Inni biraa immoo warriin karaa keessatti miseejii naa barreessitanii isin jala deebisuu didee carraa dhabee ta'uu isin jala deebisiin hafee dhiifama guddaa isin gaafadha. Maaliif namni kamiyyuu hin beektanii jireenya biyya ormaa akkam akka ta'e guyyaadhuma qaburraa yookiin sa'aatiidhuma qaburraa hin aarsaa godha jedheetuman waan kana jalqabne jechuudha. Kanaaf anaanillee dubbisuu hin dandeessanii yoon isin jalaa deebisuu baadhe immoo bilbila kiyya achirratti poosti godhee jira. Bilbiltanii na gaafachuu dandeessu. Miseejii waan natti baay'atuuf tarii arguu dhiisuu danda'a. Kanaaf isin jalaa deebisuu dhiisuu danda'a. Oromoo Shaappinis yoo tarii page irratti isinii deebisuu baate anillee yoon isinii deebisuu baadhe kallattiidhaan bilbila nu gaafadha. Bilbila isin jalaa kaasuu hin dinnu. Kanaaf warri immoo karamiin nu dhufaa eessan argannaa jettan kanaan durarree ibsee ture. Karaa mana poostaa, karaa DHL fi karaa USPS ni ergama jennee dubbannee jirra. Inni biraa inni guddaan immoo yoo danda'amaa ta'e hojii kana xiqqeessuuf yookiin uffanni kun akka dafee isin bira ga'uuf bakka jirtaniitti wal qindeessaa nama 5 nama 10 illee ta'a akka gareetitti wal qindeessati san booda irratti hojjedhaati uffata kana akka isin bira ga'u taasisaa. Nuufillee akka yeroo keenya nu jalaan fudhanne isinillee akka dafee isin bira ga'uuf jechuudha bakka tokkotti. Kana isiniin jechuu barbaada. Kana kanumaan isinii xumuraa. Inni biraa immoo wal jechuun wanna tokko haamilee walii eeguu irratti yaa hojjennu maal isiniin jechuu barbaade yeroo darbe keessa barataa Lataa Qananii Aagaa kitaaba dhaloonni maal kulfa jettu takka qopheessee ture.
kitaaba san namoonni baay'een irraa hin binne akkasumas immoo kitaaba san irraa gargalchanii namoonni hedduun ittiin hojjechaa bakka daldalatti beekamaa jiranii barreeffama isaa san jala fudhatanii jechuudha. Kun akka hin taaneef beektota keenya akkaatu waan tokko barreessanii hojjechuu danda'anii poostii nu gochuu danda'an kana bira haa dhaabbannuuti yaa cimsinu. Kitaabitti illee yoo barbaadan Oromoo Shaapiin of harkaa qabaa. Kitaabitti uffata wajjin isinii fiduu dandeenya. Yoo kitaabas barbaadan nuti hima. Kitaaba baay'ee gaariidha. Bitadhaatii dubbisaa. Bira haa dhaabbannu. Beektota keenya kan barreessan birallee wanneen akka artiistota keenya birallee waan akkasiitiin irraa bibbituudhaan waan biraa miti. Artiistii tokkorraa kaasetta isaa orjinaala tokko yoo irraa binne kana bira dhaabbanne jechuudha. Oromummaa keenyaaf waan qabnu aarsaa goone jechuudha. Akkasumas immoo nama kitaaba maxxansu cinaa yoo dhaabbanne kitaabota akkatti irraa bitanne kun waan gaariidha. Qarshiin waan akkanaatti baatu kun nama aarsitu. Kanaaf qarshii akkanaa kanaaf itti wannoon jedhinaati waan akkasii kana bitadhaa. Oromoo Shaapiin harkaa qaba kitaabitti isiniif erguu dandeenya warri uffata wajjin isinii ergamuu barbaadan jechuudha. Amma akkuma sila dubbadhe egaa meseejiin natti baay'atee waan isin jalaa callisuuf yoon hin argin malee argee isin jalaa hin callisu. Kanaaf dhiifama naa godhaadha. Naa bilbilaatiin qunnama anallee osoo ta'e ana qofallee osoo ta'in Oromoo Shaapiillee qunnama. Sana booda immoo peejii obsii kan jedhu achishillee qunnamuu dandeessanii obseellee qunnamuu ni dandeessan jechuudha. Akkasuma akka deebiin dhabneef gaafii nu gaafataniif akka deebiin dhabneef iddoo iddootti nama isinii keenya ijoollee viidiyoo waraaban namarra isinii keenyatti isaan akka dubbistan taasisnaa. Yeroo biraatti viidiyoo lammaffaarratti wal agarra. Yaada biraa qabadheen isinii dhiyaadha. Ammaaf naa galatoomaa jiraadhaa horaa bulaa.